Tole. Oromiyaa. Harmee sabboontotaa dachee magariitu bareedittiin barbaadeetiin dhabee midhaagduun akka kee addunyaa akka irra hin jirtu. Dirree aadaaf seenaa kan jaalalaaf tokkummaa xiqqaaf guddaa hamaaf tolaan jettu nyaachiftee obaaftee moggaaftee guddiftee kan bulchitu hundumaa. Dachee filatamtuu jireenyaaf hawwanii hunda toleettii koo obsa qabeettii koo haadha gootowwanii. Maqaa kee jaaruuf meeqa lafee cabnee lubbuun si jiraachisuuf lubbuu meeqa dhabnee eenyummaa si hin qabnuun hundumaa dandeenyee wareega guddaadhaan aarsaa hin haqamneen seenaan dagatamneen har'arraan si geenye. Oromiyaa koo bal'oo Oromiyaa koo jiituu ifni kee bakkalchaa ameettii bonaaf gannaa haadha sirna gadaa harmee harmadachaa gara laafettii koo simbo qabeettii koo aayyoo koo yaa tiruu deessee hayyuu hedduu obsituu waan hundaa fayyfayyoon akka kee addunyaa irra jiru. Hin yaadin gudee koo siif jirra ilmaan kee rakkoo irraa si eegnaa harka ol qabannee tokkummaadhaan kaanee gamtaan ijaarramne. Walaloo kana kan barreesse Lataa Qanaayiitii miti anuma xayyii baasanii bisa. Walaloo kanas kan barreesse har'a miti waggaa 14 barattuu ta'ee tan barreesse hooggansa yeroo ammaa irra caalaan isaa artistoota keessaa akka dhufe beekuu qabdu jechuudha. Carraa qabdu Lataan faallee gara fuulduraatti biyya bulchuu pirezidaantii ta'uu muummicha ministeeraa ta'uu hin dandeettu dubbiin hooggansaa kun aartiidhaan wal makaadha. Hooggansumtuu aartiidha waan ta'eef kana beekuun gaarii ta'a.